Dubartiin hoogganaa ishee wajjin ejjaa turte namicha faana abbaa warraa isheetiin ajjeefamte. Taateen kun godina Jimmaatti raawwatame. Dubbichis akkasii. Walisootti kan dhalate abbaan warraa kun yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa ture. Sana boodas beddellee biiraa hojjechaa ture. Maqaan abbaa warraa kanaa Tazarraa Alamuu jedhama. Gaaf tokko gara hojii deemee akka deebi'ee dhufu osoo hin beeksisin callisee gara manaatti deebi'e. Konkolaataa koo manarraa fageessee dhaabeen suuta jedhee balbala banadhee ibsaa mana keessa jiru ibseen ol seenee jedha. Gaafa ol seenu haati warraasaaf namichi hoogganaan ishee siree koorratti jaalala ho'aa keessa jiru jedha. Namichis naasuudhaan kutaa ciisichaa keessaa utaalee gadi ba'ee booksiidhaan abbaa warraa rukutee lafa buuse. Fuula koorras na dhiigee jedha abbaa warraa kun. Boodarra meeshaan qabadhee jiru baaseen namicha adda isaa rukutee lafa buuse jedha Tazarraan. Yeroo kana haati warraa koo balbalarra dhaabbattee turte. Miliquudhaaf yoo jettu ishee gara manaatti qabee ol deebisee eenyudha jedhee yoon gaafadhu fira kooti jettee naaf deebistee jedha. Erga fira ta'ee maaliif na rukutaree jedheen ishee gaafadhe firaatiin beeknedha jettee naaf deebistes jedha. Boodarra taatee mudate sanatti waa'ee koo dhiphachuu fi anattaasa'uu dhiiftee waa'ee namicha hoogganaa ishee rukutamee gangalachaa jiru gadduu eegalte. Yeroo kana aareen ishees meeshaan qabadhee jiruun adda isheerra rukute. Isheenis ni duute jedha abbaan warraa kun obbo Tazarraa Alamuudha. Manni murtii olaanaa godina Jimmaas yakka ajjechaa cimaatiin himata irratti bane. Qorannoon erga irratti taasifames yakka ajjechaa nama lamaatiin hidhaa umurii guutuutti murteessuusaa Bisraata FM gabaasee jira.